Wajjin inni hojjete gabaabduu seenaan inni hojjete garuu dhalootatti utubee kan dabre jechuudha. Haceen isa amma walaloo isaatii gaa. Waa'een Hacaaluu gaa ka'ee laayibraarii tokkotu nu Mamma kana mammo aksisa uumamni seera uumaa dabsee raajii bara kanarraa jakka erga buqqeen dhagaa dabsee. Abbaa kiyya ganaman dhabe hacee immoo galgalan dhabe. Kaayyoo Hacaaluu qabadhee fufsiisuu egaa gaafan isa dhabeeti waadan ofii galeedha. Guyyaa abaaramaa hamaa fi fokkotaa lafa samii Itoophiyaa jala jirtu golgoleesse. Guyyaa imimmaan dachii biyya teenyaa dhiqe. Guyyaa lapheen sabaa gadda olaanaadhaan itti cabe. Guyyaa ummanni naasuun gadoodee biyya girgireesse. Guyyaa wanni hin eegamin itti raawwate. Guyyaa biyyi waan qabadduuf waan lakkiftuu itti wallaalte. Guyyaan waxabajjiin 22 anaaf guyyaa gadda lama. Naman jaaladhu nama qaalii laman dhabe guyyaa tokkotti. Abbaa kiyya ganaman dhabe hacee immoo galgalan dhabe. Akka carraa ta'ee har'a bakka dhugaa jira haceen. Guyyaa isaa naa bilbilee ture. Taaziyaa dhufuudhaaf osoo sanaan heduu galgala du'a hacee dhagee. Gadda sanirra ta'een sirba Andu'aalam sirbe si eegeen dadhabee kan jedhu kan hin barreesse. Waxabajjii 22 bara 2012 guyyaa abaaramaa badaa jiraan sabaa mootiin industirii muuziqaa Oromoo Haareenii arjaa fi gara laafee sinamaa artist Hacaaluu Hundeessaadhaa qaxaratti cabe. Lapheen sabaatis gadda olaanaadhaan gubate. Urursi awaashii Haceenko jabaa ilmoo dhugaati Haceenko dugguru qabsoo. Guyyaa badaaf abaaramaa kana waxabajjii 22 bara 2012 handhuura Oromiyaa Finfinnee bakka kondominiyeemii Galaan ja'amuun beekamu galgala toora zaa sadiif walakkaatti konkolaataa isaa keessa tasa rasaasaan dhoomuu Hacaaluu dhagahame. Battaluma san hospitaala Xurunesh Beijing geeffame. Yaalamus lubbuu isaa oolchuun garuu hin danda'amne. Hacaaluun deebi'uun akkan jirreetti duyda nuggalee nu lakkisee hote. Fadhii maatii isaatiin magaalaa dhaloota isaa Amboottis awwaalame. Namni jabaan dargaggummaan akka hangafaatti ilaalame umrii gabaabaa keessattis waan hedduu fi guddaa ummata isaatiif gumaache. Hacaaluu Hundeessaa erga wareegamee booda hedduu sirbameef jaboo dubbatameef waa'een isaas baay'ee barreeffame. Wajjin inni hojjete gabaabduu seenaan inni hojjete garuu dhalootatti utubee kan dabre jechuudha. Borullee haaraa, iftaalillee haaraa, waggaa dhibbadhaallee haaraadha. Inni seenaa addaa qaba. Waa'ee goota farda Oromoo, waa'ee Awdawaa irratti waraanee kalaqa isaatiin gaafa ayyaanaa san Hacaaluun kana beeksise. Seenaa guddaa hojjete. Jirra otoo hin dhamiin meelchamne otoo hin cabiin okkonnus kunoo har'a geenyeerra. Kunoo har'a geenyeerra seenaa afaan saaqneerra. waa'een Hacaaluu gaa ka'ee nama dhagahama. Fiilingii adda addaa tagammachuutis tarifaatuutis nama dhagahama. Ani mucaa sana kan laalutti gaa kennaa Rabbiin uummata Oromootiif kennee Hacaaluun irreecha qofa keessatti himi seenaa artistoonni Oromoo guyyaa tokko hin garsiisin Hacaaluun
waan adwaa kan inni qabee dhihaatee ni garsiisan is just amazing. Wanni sana dhugaa deebitee maanta na ilaaltu waanuma dhugaatii agahaa caaluun qabatee asiin hin beeynitti hayyoonni beekanis namoota lama sadiitti himuu ni danda'anii uummanni Oromoo immoo akkasitti hin beeku. Nama haasaa beekuudha caaluun entertainsii godha jechuun haasaa dhumtisaayyuu waan entertain nama godhudha. Kanarraa alanaaf inni mudannoo kan adda waan adda ite tokko waliin hin qabnu yeroo bakka hedduutti hojiin hojjenne irra garuu mudannoo kana waliin qabnu anaaf inni. Hacaaluun ajjeefamuun aartii Oromoo keessatti miidhaa guddaa qaba. Maaliif namni tokko gaafa itti dhama'ee maqaa bareedaa qabaatu bor abdii guddaa qaba jechuudha. Maaliif namni tokko gaafa gajjabaatee maqaan isaa beekamee hojii isaatiin gaafa jaallatamuu jalqabu bor iftaaniif abdii guddaa qaba jechuudha. Gurbaan kun sila sitti meera. Gurbaan kun sila otoo lubbuudhaan jiraate warra carraa bareedaa qabu warra sirboonni isaanii biyya Oromiyaa sana keessaa bahee biyya biraatti iyyuu warra dhagahamuu danda'u carraa isaa warra qaban keessaa Hacaaluun isa tokko ture. Namni baay'een in sirba malee amma walaloo isaatii hin ga'u. Haceenis amma walaloo isaatii ga'a. Waan dhagayaa guddanneerraa ani Adwaan naaf maali na jechisiisa. Eegaa Hacaaluun nu barsiise edaa uummata keenyaatutti dhume qooda keessaa qabna edaa gootonni nu waan kana keessatti sondhobeessi gootonni deebi'eemmas hayyoonni gamnoonni Oromoo namni qooda keessaan fudhatan hin jiru. Akka hiree ta'ee unfortunately akka silaa uummanni Oromoo qooda irraa fudhata sanitti wanni uummata Oromoo dubbatamaatis hin turre wanni uummata Oromoo karaa hundaan qaqqabamoo waan turte jecha akkasi gaa dhaloonni akka Hacaaluu kunfaan ijoolluma xixiqqoo keessaa akkasitti rabbiin seenaa ta'e sii baasaa deema. Namni gaafa amma walaloo isaatii ga'e hin jaalata jechuudha. Yoo walaloo nan barreessa anuu sirba nan barreessa namni biraas hin barreessu. Garuu amma walaloo ani barreessuu sana ga'a ani yoon amma walaloo barreessuu sana ga'e bakka Hacaaluun bu'ee jechuudha. Artist Hacaaluu Waaqayyoon isaaf araaramu ani jechaan ittiin ibsu hin qabu. Laayibiraarii tokkotu nu jalaa diigamee waan jedhu hin qabu. Laayibiraarii guddaa tokko artistoonni kan akka Alii Birraas jiranii kan akka Nuhoo Goobanaa jiranii artistiin akkasiin jedhee kana baay'een isaanii quuqamtoota. Akka itti nu ibsannu akka namni itti barbaadu sanitti waan hin taaneef rakkanna malee positive attitude Oromoodhaaf qabanii fi akkaataan isaan itti ibsan salphaa miti. Keessumaayyuu immoo Adawaa fi Hacaaluu addaan baastee ibsuun hin danda'amu. Haceenkoo jabaa ilmoo dhugaati. Haceenkoo dubburu qabsoo. Hacaaluun shimala isaa qabatee adda isaa hidhatee irreechi keenya jedhu bar otoo keenya ta'uu baatee fudhata ture Oromoo. Otuma keenya ta'uu baate. Isaaf irreecha ooluurra du'a filata ture. Bara jireenya isaa keessatti Hacaaluun hojii hojjete keessaa hojii addunyaanis ittiin isa beeku dhugaa Oromoon Adawaa irratti qabdu. Dhugaa Oromoon biyya kana ijaaruu keessatti qabdu. Dhugaa Oromoon yoo gaggeessites cabaa kan qabne yookaan yoo gaggeessuus akka dandeessu ittiin mirkaneessite nama ifa baasedha. So our hero. Nuuf Oromoodhaaf heroon. Biyyootummaan hundinuu biyyootan gabroomanii fi cunqurfaman hundinuu namootuma akka Hacaaluu kanaatu dhufee rabbiin akkasuma nama kana ergee fi ijarraa bana. Otoo xiqqoo ture gaarii ammas dalagaa rabbiin anuma galatoomfadhaa jee hamtuu fi toltuu keessattis Hacaaluun akkasumatti immoo irreechaa irratti illee irreechaa kana namni dur irreechaan beene akka irreechaa beeku godhee akka jaalatan illee nama godhee rabbiin jannataa kan nuuf egaa. Kooti edaa Adwaan edaanatutti du'ee
edaanatu biyya tikseeyi edaa fardeen kiyyaayi gaarreen tinbeen kan jilbaan reebbeeyi jedhee waa'ee Adwaa dhaga'uus qorachuus kan hin barbaanne Oromoon gaafa Hacaaluun gadi bahee sirbu fudhate jechuudha. Sababiin isaa hilmarraa fudhachuu barbaadu eega ture Oromoon. Gara irreechaatti gaafan sii dhufu okolee kana elemtuu kan aannanii tilman aannan kun waanuma aannan ta'eef mi'aawu beeki yoo qoraafame mi'aa aannan gaafa aannan kana okolee kana qoraasuudhaaf elemtuu qoraasuudhaaf qoraasumatti naqxee ibiddaan akkanatti urguftee qadaaddee gaafa irraa buqqiftu Arri wayba. Arri mataa tolsi ba'a jechuudha. Seenaa afaan saaquutu isa ilaala. Kutannoo hin qaba. Beekumsa hin qaba. Ijaarsa hin qaba. Inni waa hundaa qaba jechuudha. Inni dhaloonni kanarraa barachuu qaba. Gaafa kutannoo maal akka qabsaa'u qabdu. Sitti meera agarsiiseera. Gaafa ijaaramu Oromoon akkamitti akka ijaaramuu qabu. Akkamitti akka tokko ta'uu qabu. Akkamitti musaawasaluu tokko gochuu. Waa'ee tokkummaa biyyattii kana nutti ni minaa jedhee nu dubbate. Waa'ee Itoophiyaa Oromoo walatti hin dubbatinaa jedhe. Dubbii fite. Oromoo eessa geettanii Itoophiyaa suuftanii biyyi kun lafee Oromootiin ijaaramtee jedhe. Dhuga. Gabaasotni danuun miidiyaalee biyya keessaaf biyya alaatiin hojjetameefii jira. Namoota beekamoo Afrikaa bara 2020 du'an duuti isaaniis dhageettii olaanaa argate. 10 keessaa Hacaaluun tokko jedhame. Sagantaa badhaasa muuziqaa Awwaardii Ameerikaa seensa bara 2020 takka ji'a amajjii keessa qophaa'e irratti namoota artii addunyaan teenya bara 2020 keessa dhabdee jechuudhaan yaadannoo sammuu yoo taasifamuuf Hacaaluun isa tokko ture. Hacaaluun idda du'e waggaa lamaanuu irreechas hin deemne tarii gaddinarraa cabuula waan jedhuun qaba akka dhuunfaa kiyyaatti. Kanaaf Hacaaluun abbaa irreechaatillee tiksaa irreechaatillee tiksaa aadaatillee tiksaa seenaatillee inumaayyuu gara fuulduraatti irreechi kun akkanumaan dhaqanii waaqa qofa kadhatanii kan deebi'an otoo hin taane iddoo feestivaaliin gurguddaan irratti agarsiifamu taasisuudhaaf karoora guddaa qaba ture. Gaheen artistoota Oromoo qabsoo Oromoo keessatti waltajjii kanarratti waan ibsamee haala gabaabaa ta'een ibsamee waan dhumuu miti. Hundi keenya hin beekna. Beekamtiin gahaa ta'e nuu kennamuu qaba, nuu kennamuu hin qabu. Qotee bulaan Oromoo nuu kenna waan ta'eef guyyaa guyyaani. Hiyyeessa Oromoo, sooressa Oromoo, qotee bulaa Oromoo, rakkataa Oromoo ammumanuu argu daandii irratti akka lubbuu keenya dabarsinee kennineef nutti hima waan ta'eef beekamtii caalu isaan irraa caalu wanti jiru jira jedhee gatii yaanneef